ننتقل إلى تقوانا جايبات تشويشا فيتو نياز ديم تقوانا جايبات ما ننقارتني يرى بعد كاميرا أبيت إلى فولي كرنا الزبرة أنا سينجي ولا جينام هاي موالي سجرت هيرما أفان لما نمنجر أفان سدين نمنجر نبيتن أفان لما نادي سوزاكم أفان تكوني نايمو أكم يتنجر مولي قال وانا جايباتي زاكي سيدة برسا غرر غرا جقاسا جولين لين جقاسا جايبا وانا جايبا اسنيك أمنا سآمراسا دربية الرابل بلاميتي بكا أمتا كولورادو أرغمتي كواج أمتا كولورادو فيس كواج أمتا أورومو فيس كتابا كان بريكم تكون ورا كولورادو تتنا دبلا جتشون دولاركم تكو ورا كولورادو تتنا دبلا جتشون أوغانان بلتقنا دراني كأما من هيداتي باي تايي دندها كتابا بريكم تكون maqaadhaaf dhaaddannoodhaaf qofa oduu hin taane maallaqni galii ta'ee koreetti agarsiisee jira taayee danda'a ministeer deetaan dhimma nageenyaa duraanii hoogganaan biiroo adda addaa keessatti biltsiginnaa jalatti dalagaa ture hidhamee dhiyeenya kan mana hidhaatii ba'e taayee danda'a doolaara 1,000 isaanillee bakka rabbi si deebisee dhiqaa. ما جد أمين وانجن وبتاين بقرب بيدا شمباسنان وبتاين بقى مشين سما دمبر كولورادو فرتن جنان وبتاين وبتاين وري دمبر كولورادو ريسبونسر سينير غيري كوباتا مغانا دمبر سينغونا جنان Obbotaayee baga rabbiin qabsoo qeerrootti simmake jennaan. Obbotaayee baga rabbiin qabsoo Jawaar Muhammadii walii si dharaarse jennaan. Aya. Obbotaayee obbotaayee kennaan. Dhageenne akkana yes obbotaayee kaleessa waan isin girrisaan nun jettan sanii beeknaa bagaratu girrisaa isinidha jennaan galatoomaa jennaani haadha seenan dalagaa jira hawaasa keenya obbotaayee hedduu kanaaf inshaallah hawaasa keenya doolaara kumatti deebinee jirra doolaara kumatti deebinee jirra obbotaayeen kun achi irraa doolaara 1,000 bite nuti warri dembar 1,000 binno hawaasa keenya asi kun himbinnaani jarana jawaaro iskut anis maqaa taayee جوارو عبدي عن اللي مقاتاية دنداتين دولارات بشرين كتابة تقوم تجري. أكن نما كل أفور جيني رسوفال نما كل أفور كم نجيم كورشان جيني مقالة تريجا جي سانيت كلمة تكتة مقالة سيدنا Dice conflitto la cultura non costa dei bar.
tole muka kama biyya jiru muka ijaaranii jedha Oromoon muka kama biyya jiru mana ijaaran jedha Oromoon isaanuma lamaan haga irratti nu dhufaniif eegal hay galan Sheikh Nasir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأحببت الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم اللهم سهل مرادنا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم اللهم وفقنا ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أجد بين قلوب أبنائنا وشعبنا على الخير يا رب العالمين وعلى التوفيق يا رب العالمين وعلى مرضاتك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم اللهم سلم على البلاد وسائر بلادنا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قومك كيسر ندقيني تيجي ما يسلو تاي في الليل قومك كيسر الفودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران درسا أواسني كيرنا تكا قدان بكا كانت أرقمو واميشا إسني قد أنيف أسيت أرقموف duraan dursa rabbi isin haa galateeffatu isinin jedha. Itti aansee ilma keenna obbo Juhaar rabbiin asitti nu argamsiisuuf alhamdulillahi rabbil aalamiin. In dhageenneme alhamdulillahi rabbil aalamiin. Isallee rabbiin umrii isaa nu haa tursiisu. Balaa mararraa rabbi nu haa tiksu. waan inni deemuun kana rabbi isa haa gargaaru mirga rabbi isaa haa godhu hawaasa keennallee rabbi haa gammachiisu summii aduwwii rabbiin irraa haa qabu waan jedhe kana rabbiin isaa haa guutu gargaarsa rabbiitiin haa deemu wanni martuu mirga isaa haa taatu biyya teennallee biyya nagaa rabbi nu haa godhu biyya teennallee biyya quufaa rabbi nu haa godhu balaa bakka jiru rabbi nurraa haa dhaamsu ga'ee fe'aa baanne fe'aa kana rabbi nurraa lafa haa kaa'u fe'aa kana rabbi nurraa haa kaa'u isin martuu warra gammachuun galu rabbi isin haa taasisu warra waan baataniif argattan rabbi isin haa taasisu isallee rabbi nu haa tiisu tika isaa keessa rabbi nu haa jiraachisu hamtuu ija summii rabbi irraa haa qabu balaa mararraa rabbi isa haa tiisu wanni inni deemuuf illee rabbiin isaa haa taasisu ummataaf dammaqee ummata dammaysee dammaysuu kana rabbi isa haa gargaaru rabbiin aduwwii rabbiin bira aduwwii isaa rabbi irraa haa cabsu afaan isaa rabbiin immoo damma haa godhu bakka gayetti rabbiin afaan isaa damma haa ga'u rabbi isa haa urgeessu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوفلشا جرى نامبسا جرى أفا نغار غدا يا وغلط يا وغلط نغا قمنا يا وغلط المرومو نغا قبا يا وغلط نما كان موان ناغدس خانيني دبته دغاتو كلاني ثابتا غورو kiran Oromo bita golu Oromo mirga golu kaya Oromo naga kabo kaya dua kabo kana sabu aga kabo ibidda kabate kana wang ni biya Kenya ke sabi Oromo ke sabales ibidda kabate kana ibidda naga tinu fai wang narara nu fafit arar ganna kuna famali nagar ganna kuna famali kaya de nama kana wang nagut ergana latena mumma sarge mawutti samargina gabarini sima arga inni barate sumarga wang na argu
liffii isaa waaqnaa mul'isu aarii isaa waaqnaa mul'isu kan inni yaadee haqa qabu ilmi Oromoo kan yaadee haqa qabu mirga Oromoo argatu Oromoo mirga argatu ilaan isaa bitaa haa goru Oromoo mirga goru kan yaadneen waaqa qabsiisu kan baatan nagaan galaa keessa nagaatti galaa nagaa argadha biyya nagaa ta'a. Untuk itu pasal apa ini? Dua hari terjadi masalah resa. Galanni fulfinni waaqayyoof haa ta'u maal jechuu barbaada waaqa galateeffannaa yoo waaqa galateeffannu yoo waaqayyoon kadhannu waan kadhanne san akka argannetti amannee waaqayyoon kadhannaa waan immoo namaa miti firaa miti ollaa miti kamii miti addaanillee naman qoodu waan nama gargaara galanni fulfinni isaaf haa ta'u duraan dursee obboleessa kennaan baga waaqayyo si eegee lubbuu kee hadhaan si ga'ee jidduu keenyatti argamte jechuu barbaada. Bakka lamatti usuusaa laanne teessoo yeroo takka uummanni ka'uu mannaa abbaa eebbisee haa ka'u bakka lamatti adda ol qoonnee sana. Yaa irra deebi'ee jedha baga waan si eegee guyyaa kanaan si ga'ee jidduu keenyatti argamtee waan ammallee ka ufafoollee nu wanti goonu akka amantootaatitti waaqa kadhannee waaqa kennannee waan immoo baagala isaa lubbuu isaa eegaa kanaaf jidduu keenya argamuu keetiif waaqayyoon baay'ee galateeffannaa ammallee waaqayyo bara dheeraa umrii dheeraa siif haa baay'isu jedha itti aanee immoo mee waan tokko goona odoon ka'in bakka mateettanitti ol kaasiniin jedhu harka keessa wal qabadhaa harka wal qabannee kun gosa kanaa miti kun mandara kanaa miti kun amantii kanaa miti maaf ree ka warri dubartoota illee warri dhiiraallee wal qabannee yoo wal qabanne beektu kanaannoo keenya jiru karaa gargaraatiin nu laalu hundinuu hin qaana wal qabatu keenya keessa akkuma harka wal qabanne immoo onnee keenya wal qabannee waaqayyoon kadhanna galannee fulfinni isaaf haa ta'u. Yaa waaqayyo abbaa kennaa waaqa jiraataa waaqa hundumaa dandeettu yeroo kanaaf galannee fulfinni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo karoora obboleessa kennaa yaada obboleessa kennaa waan isa keessa jiru situ beekaa gooftaa kennaa dabarsinee sitti kenninaa yaa waaqayyo ati nu harkaa fudhadhu. Yaa waaqayyo biyyattii san keessatti waan ta'aa jiru hundumaa namni yaa waaqayyo yeroo garii nama jalaa dhokatu hin mala garuu si jalaa humaan dhokatu waan dhana biyyattii san nagaa buusi yoo ati nagaa buufte yaa waaqayyo gooftaa hundi kennaa hin gammannaa hunda kennattu hin tolaa yaa waaqayyo biyyatti sun nagaa haa taatu akkasuma immoo karaa deemu bakka inni dhaqu bakka inni dhaabatu hundumaa yaa waaqayyo obboleessa keenya dabarsinee sitti kenninaa nu amannee harka keenya wal qabanneerra waaqayyo akkuma wal qabannee obboleessa keenya illee qabnee sitti kenninaa iddoo deemu hundumattu ati namaa miti yaaboo namaa hin nyaattu bakka inni dhaabatu hunduma ati isa waliin dhaabadhu eegumsi kee isaaf haa baay'atu waan jalqabee sammuu isaa keessa jiru kana ati fiixaan isaa baasi nullee iddoo jirrutti tokkummaa keenya yaada keenya karoora keenya yaa waaqayyo sitti hidhannee akka deemnu ati nu gargaar namoonni iddoo kanatti sagantaa kanaaf iddoo kanatti walitti qabaman yaa waaqayyo dubartoota haa ta'an manguddoota haa ta'an dhiira haa ta'an yaa waaqayyo akkasuma daa'imman haa ta'an hundi keenya akkuma wal qabannee dhaabannee kanatti yaa waaqayyo eegumsi kennuuf haa baay'atu ati nu keessatti argam yaa waaqayyo fayyaan saba kanaa bakka jiranitti haa eeggamu gooftaa hawwiin ummata kanaa ani nan kadhadha yaa waaqayyo ati guyyaa tokko nama boqachiiftaa ummanni kun sitti haa boqatu waan gootuuf ulfaadhu maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluu sada waaqayyo tokkootiin ameen eebbifamaa waan isin haa eebbisu kanuma jedha. Galatoomaa gurguddoota keessa obbo Dhaabbataa Nagaasaa Baba keessa Sheekh Abdulnaasir abbaa keenya Haajiseen akkasuma luba Abbaay galatoomaa jedhaanii harka walitti naarofsaati. Waaqa uumaa osoo eebbisan
دوبة أجناني كلهم أنجدمو اتعال سودان سجنتان اتعال سجنتان بوتو جوار بوتو دا بوتو جنب سيسدين أنتسامتي أو صلاة بكلمة تيسو كلا قولوا رفون صلاة كنت جاجين يكسب بوبتا بوتو جنب سيسدين أكما عادات النبرة بيتي وبلتي تنامينا تفتي جوارنا كروجن تفسير تو حبيلنا كنا في أمينا كرو تجيب كفي حبيلنا كنا في Cultural food testing, Amina and Colorado, Women of Colorado. Ada Badri. No, it's okay. Not bad for him. Not bad to be respectful. Okay. Oh yeah, yeah. Is that you? Oh yeah. تولي هاو تسيك أمينة في شمسها أتكا تاكلتين فتا كريما فاليكا نما جدو جرا أوما نجين نياتين نما نياتي سيو بوتون الأمسيسان دورا وفيها فاليكا بني عدانا كسي نياتشو في متي على تجارة ججيغة لتوم عملي لكن نافي اتعال سودان سجنتان أمك أمنو سجنتا ولالوتي يا ديتا أجر والتجيتا فيرا دقيقة لما أركا عملنا كنا في إيفوتي لا جوال هركا دواك بيجبون راسه جوال جنون كيرونا فاياسه جوي Sibiyya galchine dirri gannon ciifne humna dhaba malee Oromoon sin dhiifne tokkummaa qabaannu orma garaa gubna warra Ameerikaa qabsoo inni deemuun doolaraan utubna. Hayyicha Afrikaa abbaa qeerroof qarree beekne jedhu malee kaayyoo kee ormin barre ejjanneewwan kee ni jabaata akka daandii baaburaa qajeelfamni kee qajeela eennutu abdii muraa leenca nyaarri isaa diinota godaansisu hayyicha yaanni isaa guyyamaan guyyaammisu hayyicha saba bal'aa irraaf keessaan bareedu tokkicha tooftaa diinaa gaduma jedhee dheedu kaayyooteetu teenna ajaja kan kee eegna si hayyicha addunyaa bakkalcha qabsooteenna si hayyichi addunyaa bakkalcha qabsooteenna. Ati tokkicha si habahanii si sakaalu mana miliyeenaati kan kaayyoo kan kee dhaalu maaf faana si dhahan jechuuf situ nuu tahe collee akkam naa jirta jechuuf akkaataa natti hin tolle gaardichira
Hangam feete urgooftus jawween dharuma didaa isa dhugaaf qabsaawe rabbi kafala mindaa. Waan dura ta'uu jirru hardhuma nutti himtaa rakkoo hammaataa dhuftus atittuma cimtaa. Hayyuu heddutu jira dhugaa hawaasaa dabsa. Jawaar bee aangoo miti yoomuu nageenya labsa. Jawween bara aangoo miti yoomuu nageenya labsa. Onnee dachaan dhaadatte kinoo hidhaallee baate torbe maanutti kootu yoomuu micha taate. Jawaar rabbitu jira waa heddu sirraa eegna cicciitii qulqulleessi masaraa qeeteenna. Jarattiin summiin yaati akkuma haadhoo bofaa abbaa feete haa iyyuu haqa hordofuu qofa irran deebi'a bakka tana. Jarattiin summiin yaati akkuma haadhoo bofaa abbaan fedhe haa iyyuu haqa hordofuu qofa. Sabni waa sitti argee toltuuf dursa si'eera taatee argamuu qabda muummicha ministeera. Hin malleen isaan ittiin maleetti dhiqqaataa iyyuu. Amma si boonsuu jira sirraa diigee badii muummichi ministeera garee Jawaar Muhammadi. Guutuun sima jaalata sirraa hin qaban gadoo simannaa keeshaa jetti magaalaan Koloraadoo. Galatoomaa obbolaa yoo na eeyyamtaniif takka haagii kennaaf. Colorado hirir gaafa Jawaar hidhame biyyan dura keessa inni nama tokko uffatu galatoominaan harka naadhaa fi waa'ee kitaaba waa'ee biyyaa Mashallah. Ada pula juga. Karena sekian anak tu dapat utara saya. Tidak ada. Brief introduction. Ngaku no regrets. Mukhtar Puri to the stage. Amina Junior Colorado. Oromo jirtu. Jira jirtu. Jawaar illee hadha jirtu isiniin jechuuf deema jirtu. All right. Kitaabni kun kitaaba yaadannoo dhuunfaa Jawaar irratti hundaa'ee barreeffame seenaadha. Garuu seenaaf yaadannoon Jawaar kan dhuunfaa isaa qofaa miti. Seenaa qabsoo Oromoo fi qabsaa'ota Oromooti. Yaadannoo qabsaa'ota gameeyyiiti. Soodduu qeerroof qarreeti. Daawitii lafaa dhufaa Oromooti. Kanaaf akka hundumtuu dubbisee irraa baratu keessattuu filaaluu fi imala isaa itti aanuuf of qopheessu bifa kitaabaatiin barreessee Jawaar nuuf gumaache. Jawaar Muhammad nama ijoollummaa fi dargaggummaa isaa osoo hin qusatin Oromoof kenneedha. Dungoo ta'ee sabaaf ife. Beekumsaaf humna isaatiin nama ummataaf hojjete. Jawaar ilma saba mataa ol qabachiise hojjetee saba hojjechiise. Hin danda'amu inni jedhame akka danda'amu argisiise. Diina hin uggamu jedhamee sodaatamaa ture waliin falmisiise. Kitaaba kana keessatti of kennuu, kutannoo, cimina sammuu fi sabboonummaa isin argisiisa. Yaadannoo Jawaar irraa leetoo hawaasa Jawaar Muhammad guddisee barattu. Jireenya ijoollummaa isaa bu'aa bayii inni keessa darbe hubattu. Jawaar hardhaa isa addunyaan beektu kana uumuuf wareegamni meeqa akka kaffalame argitu. Baadiyaa Dhummugaa irraa hanga Asallaatti, Asallaa irraa hanga Adaamaatti, Adaamaa irraa hanga Singaappooritti imala inni imale irra deebitanii isa wajjin imaltu.
asallatti Jawaar haadha jaalallee isaa waliin mudannoo isa mudate wajjin dubbistanii seeqattu. Dhummugatti Jawaar barnoota dhiisee gaafa inni qonnatti deebi'ee san maaltu akka isa murtii sana irra geesse isinitti hima. Nama carraa barnoota biyya alaa isaaf mijeesse barsiisaa nama carraa barnoota biyya alaa isaaf mijeesse Jawaar har'a kan nu gumaache barsiisaa Abarraa wajjin wal isin barsiisa. Qormaata imala jireenyaaf siyaasa isaa keessatti isa mudatee fi akkamitti akka inni irra aane ni argitu. Qabsoo qeerroof qarree Oromoo keessatti waldhaansoo inni qabee waliin buutanii baatu. Waliin gursaa bultu, waliin boossu, waliin kofaltu. Dandeettii waa yaadachuu Jawaar dinqisiifattu. Walumaa galatti Jawaar kaleessaa fi Jawaar har'aa eenyu akka ta'e ni bartu. Jawaar boruu maal akka ta'uu danda'u akeeka argattu. Kanaafuu kitaaba kana dubbistanii dhalootaaf akka dabarsitan asumaan waamicha guddaa isinii dhiyeessa. Jawaariin baga rabbi si baasee ummata kee jaalattu ka Koloraadotiin walitti argisiisee jechuu barbaadaa hundi keessanii waan dhuftaniif galatoomaa ulfaataa isiniin jedha. Jawaar baga gammachi. Alataan Suudaan beeku Muktari hamilee naa kennaafi. Amma wanni itti waan rabbi deemsuuf fardi wallaalu jedhanii waan bakka kana dhufneef qabna akkatti dhufne qabna. Alataan Suudaan qajeelumaan gara sirna kitaabaatti deemnaa. Waltajjii sirna kitaabaa kana kan nu gaggeessan Ustaaz Sheikh Badruudha. Isaan hamilee gara waltajjiitti affeeran asimaadha. Please welcome Sheikh Badru. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nagaa ooltanii. Akkam ooltan dhaga'ama? Assalamu alaikum. Nagaa ooltanii. Baga nagaa ooltan. Namni akkanaa dubbatu namni maadii dabaleeran. Hin sodaatinaa. Qabbanaami. Rabbi nurraa kaasu. Amma du'aayii godhannee wanni dhufneef sagantaatti dhufnetti deemna. Kitaabni kun akkuma isin beektan mata dureen isaa maali? Inni gaabbu jedhee isinoo. Isin maal jettan? Lembar Koloraadoon gaabbina? Nullee gaabbinuu miree. Kitaaba kana gaafa barreessu Jawaar eessa jira hawaasa keenya? Mana hidhaa jira miree? Qilintoo eessa jira bakki sun? Achi jira beekaa. Gaafa san kitaaba kana yoo barreessu maal jedhee barreessee jedhee dubbate. Yoo yaadattan kitaaba kana ani achumaanuu hafuun ni mala. Hawaasa kiyya ammoo waa hambisuu qaba. Waan Jawaar qofa odoo hin taane waan hawaasa Oromooti yaadannoo ta'u lafa kaayee deemuu qaba jedhee gaafa nu biraa deemsa murate kitaaba kana agartee hawaasa Oromooti gumaachuu qaba jedhee nu barreessa. Akkanaami hawaasa keenya. Dubbiin tun dhugama dhugaa hin jiran. Isinii taatee mire kitaaba kana hadha rabbi isallee mana hidhaatii baasee kitaaba kanallee kamaxxanu godhee hadha nutti fidee Denver Koloraadoon keessa nu waliin jiraachuu Jawaar Muhammad. Alhamdulillah jedha. Kitaaba kana bituuf deemna hadha walii gallee binnamoo hin dhiifne garan. Maal jettan hawaasa kiyya? Hin binnaa walii galleen itti sii galuu. Anaa isinittu yaa'ee nagaan isinitti agarra. Amma wanni goonu kitaaba kana nama maallaa guddaan fudhatu fedha takka jedha. Isteeta biraatti waan gurguraniin illee numartuu quba qabnaa lama jedha. Akka Denveri seenaallee dalaguu feena sadii jedha. Nama kitaaba kana maallaqa jabaan hawaasa kanatti illee seenaa godhee kitaaba kanatti illee seenaa godhee waan jabduun balbala banu fedha laal. Maal jettan jaran? Inshaallah. Inshaallah jedhamni gariin itti yaada jedha. Kitaaba kana inshaallah kan ittiin eegallu $2,500. Book actually $1,500. Yep. Started. He's going to be the first one to $2,500 qofaan isin eegallu inshaallah. Odoo achi seenne kitaaba kana yoo fudhattan dura tokko maqaa keessan turre isinii galmaa takka mallattoo isaa turre isinii kaayama lama harka isaa irraallee fudhattan ammallee akkam jettan jaran
nama maallaa guddaan fuudhe haagi illee na yemnaaf gaafatan inshallah akkam jettan bareedaa mi kun akkanatti deemne dubbiin tanaaf nama awwalaa nama doolara 2,500 naa eegalu barbaade jechuudha gama dubartootaa illee gama dhiiraa yaa dafa option ajaa'ibaati dafa alaati na warri gariin 2,500 nama fudhatu barbaade jechuudha nama awwalaa book action okay irraa isinii bu'a sa'aatiin dheeressinu dubartoonni doolara 2,500 kitaaba tokko irraa awwalatti fuunaa jiran takbiir akkana beeka kunootidha doolara 2,400 kitaaba tokko nuu fiddanii warri kitaaba irratti mallattaa'ee maqaa dubartoota Denver Coloradotiin kitaabni awwalaa jaraaf kenname jechuun doolara 2,400 akkan 2,400 First auction book winner. Woman. Kitaabni kun dhufee as ga'ee jira. Duuba dubartootumatti dhiiftammoo warri dhiiraa lakki abboo jaraatan harkaa fuudhuu qabnaa jettanii maallaqa itti daatanii 2,400 harkaa qaban jarri harka qabatanii taa'aranii isin ammoo 2,000 waa irra buuftanii namni fudhatuu dandeettan kunoo kitaabni as jira jechuudha. Maal jetta warra dhiiraa? Mudirsi jara waliin namni jarumaa dhiifnaatan. Galatooma ulfaadha maashaallah kitaabni kama jaraati doolara 2,400 waldaa dubartoota Koloraadotiin maqaa isaan nuu kennanii maqaa san jawaar irratti nu mallatteessite oguu jawaarra mallatteesse booda dura taa'aa jira Amina Burqaa dhufte inshallah kitaaba nu fuute jechuudha inshallah. Afaan Oromoo san feetamoo afaan Amaaraati kitaaba lama qabna. Afaan Oromooti afaan Amaaraallee itti isinii daana inshallah kitaaba lama jechuudha. Ulfaadha galatooma rabbi sirraa jaalatu hedduu isin galatoomfanna isinin jennu. Gadi buuna jechuudha amma 2,400 kitaabni jalqaba gurguramee jira inshallah. Walii galleemi duuba kitaaba amma wanni goonu mee namni doolara 500 kitaaba fudhatu barbaadu nama tokkoffaa walaa barbaada bismillah kabalbala kana ban kagartee du'aa illee goonuuf doolara 500 nama kitaaba kanuu banu feene inshallah nama awwala okay Muhammad Dalu Allahu Akbar Abdallah Kao nama lama aya namni sadafa Muhammad Rashid Said nama sadi doolara 500 kitaaba sadii argannee jira nama afraffaa isinii mallatteessee si waamna yaa nama afraffaa kitaaba sadii nu fida kitaabni sadii asmaataa irra mallatteessinee doolara 500 gurguraa jira jechuudha Ramadaan Lolo nama afraffaa maashaallah galatoon nama afur nama shanaffaa bismillah doolara 500 nama afraffaa asuma Idris Jinjimo Allahu Akbar nama shanaffaa nama shan arganneera nama jaaffaa maqaan barreessi gammachiis warra amma maqaa dhaaru kanneen maqaan barreessi kitaaba asirraa kenninaafi aywa nama shan arganneerraa gammaa nama 500 warri amma maqaa waamtan kun achi dhaquu qabadan akka kitaaba isaa warri amma maqaa keessan si waamne kunniin achi dhaqaa asii kitaaba fudhatan kitaabni as dhufaa achi kafalanii achi fudhatan jechuun inshallah achi dhaqaati ofirra warra san dubbisaati nutas deebtan inshallah namni shanii kun achi dhaqa inshallah galatooma nama jaaffaa doolara 500 inshallah ajaa'ibatti nama shanaffaa nama jaaffaa nama shan arganneerra nama jaaffaa doolara 500 kitaaba ajaa'ibaa kana fudhattanii hadda du'aa itti gootan jechuu galtanii inshallah akkam jettan aya doolara 500 hawaasa keenya dafa bismillah in deemne sa'aatii waan deemaa jiruuf dafnee fagoo isin oofuu feena doolara 500 du'aa illee isinii goona inshallah hedduu galatooma jazakumullahu khairan nama shan doolara 500 nama jaaffaa dubartoota keessallee dhiiraas namni hunduu nama doolara 500 kullaan amma itti mallattaa'ee kennamaaf jechuu harkatti Abdul Wahab ada saniif deemtaadha waan fiddesee gammadee doolara 500 inshallah all right doolara 500 okay kitaabni qophaa'ee jira ka warra dubartoota mallatteeffamee jira
waldaa dubartoota Koloraadoo dura taa'an isaanii adde Aminaa Burqaa kitaaba dhuftee jawaarraa fudhatuu dandeette jechuudha. Adde Aminaa Burqaa. Kitaabni asaa dhufu qacarree achi mallattaa isaanii asaa dhufu. Sanii miti. Nama shan. Yaa. Akka kitaabnitti kun barraa'e qabsoon gadi dargeessa tuttuqaa sama kakaasa. Yaa akkasii kitaabni kun beekaa akkuma isiniin jenne san kun seenaa Allahu Akbar amina 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 hey ono dolara $500 no bak maka waldaa Colorado Oromo maal jettan $2,400 akkasee dolara $2,400 jechuun amma fudhatamaa jiru ha dolara $2,400 ka $500 ganaa dhufa hin beektan hawaasa kenna wanni kun jawaar waan fakkaatu dalaguu qabna kitaabni kun kitaaba seenaa kakalee tares ka of dura dhufus waa hedduu nu barsiisu waan ta'eef hamilee warra kitaaba $2,400 akkan sun afaan Amaarifaati kun ammallee ka afaan Oromooti kitaaba lama kenninee jechuu inshallah rabbi irraa jaalatu ulfaadha galatooma kunillee kitaaba afaan Oromooti galatooma rabbi sirraa jaalatu akkana kun olaala ajaa'iba beeka nama biraallee doolaara $2,000 akkana Colorado akkan maashaallah rabbi sirraa jaalatu hedduu galatooma ka biraallee dhufee jira najaga saamma ammeeqa isin gaafadhe 500 anka 500 isin gaafadhe akkanaami namni biraa obboleettiin teenna takka raadiyaa qabatoo doolaara 700 Allahu Akbar rabbi irraa jaalatu doolaara 700 raadiyaa kitaaba doolaara 700 nama jaa arganneerra istiin namni 500 nama 5 nama 700 nama tokko arganne jechuudha maashaallah 500 irra jirra jechuudha 500 Abdallaa kaawoo galatoon ulfaatu rabbi jalaa si adeemu ammallee namni itti aanu dirii jinjimoo ka doolaara 500 itti kunoo kitaabni ajaa'iba doolaara 500 ajaa'iba ka kunoo akkana kun maashaallah hawaasa kenna nama meeqa genne nama jaa meeqa to'atu 4 kudhan guutuuf 4 doolaara 500 nama 4 qofu achiin booda inshallah du'aa isin goona jechuudha Colorado maa qorritarree qorri itti jira namni wali bilbilaara bar wal keessa bilbilaara jaartajaatti wali fuudhanii faa kafaluu fedhan hin jarjarsinuun ilaala ajaa'ibatti 500 inshallah rabbi sirraa jaalatu akkana kun inshallah ulfaadha isaas kabajjitanii kitaaba kanas seenaa dalaguu jirtanii doolaara 500 mee garas sana rasul dolara 500 Allahu Akbar rabbi rajalatu nama meeq amma nama 8 genne jarana torbami nama torba aye nama 3 tafama inshallah nama 3 qofa inshallah nama 3 dolara 500 inshallah dolara 500 Kerro qarre kuno abbaan keessan al jira mire haadha kaa kuno guyyaan keessan akkas Kerro Denver dafa nama 3 qofa sin barbaanne inshallah akkas dafa guyyaan keessan kerro guyyaa kana tolcha isinaa fakkaatu dolara 500 inshallah dolara 500 nama 3 qofa achiin booda sirra dhabna inshallah jirra yes tokko dhufe meeqni abbo Ibashan bitu fe'a. Kuno tila tokkummaa gammachiisi biroo doolaara 500 anillee abbaa kiyya irraa fuudhee bitaa jedhe akkanami abbo ajaa'iba kuno laala kuno gubbaan kana mee haajillee asumanaa kennuuf inni itti jigi kuno laala akkan nama meeqan noo fi amma nama 2 qofa bakka ajaa'iba nama 2 kana hin cufna inshallah biiznillah galatoomi hedduu maqaanaa barreessa akkan namuu bakka teettan taa'ama doolaara nama 2 qofa ka 500 inshallah achiin booda isin gadhiisachuu dafa doolaara 500 nama 2 qofa inshallah kitaab qeeroo Denver nama 2 inshallah nama 2 qofa sirraa barbaadamu inshallah nama 10 goonee gaasee kitaaba fudhatee adeemu
لا ان شاء الله نما مين مين يا بوبا دولار دي بشان الله اكبر رب ستياخن ما شاء الله ربي تياخن ما شاء الله نما توكو كفنا ده ما دي بشان خلاص توكو چنتا بوليس كونو تك راشدا دولار دي بشان الله اكبر راشدا मैं खुद बाबा मुझा खाना दिला इसनाफी या अमीन हाँ दुपिसिन डोला दी पसंद जरा नी लाल कुनो मैं कहे मकाशा ना गाफत मको फनाइम nama kura tokko ta'eera orradi maashaallah rabbi sirraa jaalatu nama kura tokko yaa rabbi kiyya asumat dhaabna moo xiqqoo shir jenna jarana mee wal mari'ataatu adeemna maal jenna shir jennu yaa rabbi waliin nu deem mee gurbaa kanas foto waliin naa kaasa kanas kadi bashani mee fotu baaba sannaa fi dilaal kadi bashanii sanis achi naa dhaabilaal akkana nama kudhanii tokko geennee jirra amma meeqatti shanitti achisinna inshallah 15 geenneetuma अच्छी दुआई बोला न जम्मस इत्तेफाक का अन्ना जला हाँ अखन जे तंजरन हाँ इंशाल्लाह आमीन answer the phone माशाल्लाह नमा कुलानी तोकोर रजिरा नमा अफूर को फातुना है इंशाल्लाह नमा अफूर को आया नमा अफूर इंशाल्लाह मुख्तार हर कबाफ्ते बना को अखन नंबर आती नब्बाफ्ते से यार ओ माशाल्लाह nama tokko nama inshallah nama kurani lammaffaa inshallah du'a isin goona isin eebbifna